Uummanni Oromoo hundeeffama magaalaa Finfinnee dura irraa kaasee laftisaa sirna gita bittootaan akka hin qabamneef ilmaan isaa itti wareegaa tureera. Keessattuu lafa Finfinneen irratti hundoofte kana qabachuun diinni ilmaan Oromoo irratti weerara adda addaa gaggeessuudhaan miidhaas geessisaa tureera. Erga magaalaan Finfinnee hundoofte asittis humnoonni gita bittootaa abbootii lafaa fi abbootii waraanaa Oromoo irratti xiyyeeffachuudhaan tooftaa adda addaa fayyadamuun kaan ajjeesuun kaan ammoo biyyaa baasuun wareegama hedduu kaffalchiisaa turaniiru. Uummanni Oromoo Tuulamaa magaalaa Finfinnee fi naannoo kanaa bara mootii Minilikii jalqabee bara tokkoofillee qabsoo addaan kutee kan hin beekne ta'uun isaa dhugaa qabatamaadha. Qabsoon uummanni Oromoo Finfinnee fi naannoo sanatti taasisaa ture bara sanaa jalqabee waggoota 150 adeemaa kan ture yoo ta'u, keessattuu mormii bara dheeraaf sababa ta'aa kan ture magaalaan Finfinnee seeraan ala fedhii fi marii qonnaan bulaa Oromoo malee babal'achuu isaaniidha. Kanaaf immoo daangeffamuu akka qabduu fi faayidaan uummanni Oromoo Finfinnee irraa argatu akka mirkanaa'uuf mormiin walitti fufinsaan taasifamaa tureera. Mootummaan naannoo Oromiyaa erga akka naannootti hundaa'e booda gaaffii fi komii uummata Oromoo kana deebisuudhaaf sochii adda addaa taasisaa turee jira. Hundeeffama godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee irraa jalqabee maastar pilaanii mormuudhaan gaaffiin uummataa akka deebii argatuuf sochii garaagaraas taasisee jira. Kana irraa jalqabees mootummaan naannoo Oromiyaa magaalaa Finfinnee fi godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee gidduutti daangaa bulchiinsaa gochuudhaan seenaan kaleessa ta'e akka irra hin deebi'amneef karaa xiyyeeffannoo olaanaa qabuun qorannoo erga godhee booda magaalota godina addaa naannawaa Finfinnee walitti dabaluudhaan magaalaa Shaggar jedhee hundeesse. Kanaaf immoo dambii hundeeffama magaalaa Shaggar lakkoofsa 223/2015 jedhu baasuudhaan hojiirra oolchee jira. Dambiin hundeeffama magaalaa Shaggar kunis onkoloolessa 11 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaa irraa jalqabee hojiirra oolee kan jiruu fi kunis mormii fi komiin waggoota 150 oliif dhimma Oromoota magaalaa Finfinnee fi naannoo ishee waliin wal qabatee jiruu fi kallattii furmaataa kaa'eera. Akkaataa dambii hundeeffama magaalaa Shaggar bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti baheen kutaa 2 qoodduu 6 jalatti akka ibsametti magaalaa Shaggar jedhamuun bakka tokkotti kan gurmaa'an magaalota aanolee fi gandoota magaalaa Finfinnee marsanii jiran kan hammatudha. Magaalonni kunneenis kanneen akka Burraayyuu, Koloboo, Sulultaa, Laga Xaafoo, Laga Daadhii, Galaanii fi Sabbataa yoo ta'an gandoota aanaalee Walmaraa, Sulultaa, Birraak, Aqaaqii fi Sabbataa Hawaasirraa gara magaalichaatti makamanii jiru. Magaalaan Shaggar lafa bal'ina hektaara 100,000 fi 892 saantimeetira 8 kan qabduu fi kutaalee magaalaa 12 fi aanota 36 caasifamu. Dambii hundeeffama magaalaa Shaggar lakkoofsa 223/2015 jalatti tumamee jira. Itti waamamni mana maree magaalaa Shaggar pirezidaantii naannoo Oromiyaatti teessoon muummee magaalaa Shaggar ammoo magaalaa Finfinnee yoo ta'u, daangaan bulchiinsa magaalaa Shaggar magaalaa Finfinnee waliin qabu akkaataa sanada waliigaltee bulchiinsi godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee fi bulchiinsi magaalaa Finfinnee gaafa adoolessa 22 bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaatti waliigaluudhaan mallatteessaniin ni ta'a jedha. Magaalaan Shaggar kaabaan godina Shawaa kaabaa fi kibbaan godina Shawaa kibba lixaa, bahaan godina bahaa fi lixaan godina Shawaa lixaan kan daangeffamtee fi magaalaa Finfinnee marsitee kan argamtudha. Haalli teessuma lafa magaalaa Shaggar lafa diriiraa, gaarreewwanii fi tulluuwwan gurguddaan marfamtee kan argamtu yoo taatu, yeroo kanatti uummata miliyoona 2.2 ta'uu qabdi. Kunis qorannoo hundeeffama magaalaa Shaggar 2015
kan taasifamedha. Uummanni Oromoo jaarraa torbaffaa irraa jalqabee magaalaa Shaggar naannoo Hora Finfinnee kana jiraachaa akka tures ni ibsama. Uummanni Oromoo naannoo kana Finfinnee yookaan Shaggar jedhee waamaa akka ture seenaan kan himu yoo ta'u, naannoon Shaggar jedhamu kunis naannoo magaalaa Finfinnee fi Shaggar har'aa kan dabalatuu fi Finfinnee irraa haga raadiyeesii 50 kiiloomeetira haga 60 kiiloomeetira kan bal'atu ta'uun isaa ibsamee jira. Uummanni Oromoo jecha Shaggar jedhus jecha afaan Oromoo Shaggaa jedhu irraa kan maddee fi Shaggaa jechuun waamaa tureera. Shaggaa jechuun ammoo bareedaa, gaarii fi jaallatamaa akka jedhutti kan hiikamudha. Uummanni Oromoo magaalaa Finfinnee fi naannoo amma Shaggar itti hundeeffamte kana Shaggar jechuudhaan waamaa kan turee fi fakkeenyaaf naannoo Tuulamaa keessatti Shaggar malee Finfinneen hedduu hin waamamu. Finfinnee yoo deemuu barbaadanis Shaggar deemnaa, Shaggar fira koon gaafadhee dhufaa, Shaggaritti galaa, Shaggar jiraannaa, Shaggarii meeshaa bitadhee galaa, Shaggar gabaa deemnee dhufnaa jedhu. Oromoon Shaggar waliin wal qabsiisuudhaan sirboota adda addaa sirbaa kan ture akka fakkeenyaatti yoo kaasnu Baarzaafii Shaggar qarree yaa tarree tarree waliin dabarree osoo akka miqqanyaa qaata duunee waaqaaf jirra malee Baarzaafii Shaggar qarree kun hin muraa kun ni malmalaa ilkaan shaggituu tiyyaa kun hin tumaa kun hin walwalaa silaa Shaggarin ba'aa Shaggaritti kooraa fannisanii silaa si jala rafaa si jalatti ijoollee raffisan jedhee uummanni Oromoo Tuulamaa sirbaa tureera. Uummanni Oromoo Shaggar lafa horaa Shaggar lafa tolaa fi jiidhaa jechuun illee ni sirbu. Barreessaa fi qorataan seenaa Oromoo obbo Alamaayyoo Hayilee uummanni Oromoo jalqabumaa naannicha Shaggar jedhee waamaa akka ture himu. Kanaanis Finfinneen gaafa ji'a Sadaasaa bara 1879 wayita hundoofte haati manaa mootii Minilik Iteegee Xaayitoon Addis Ababaa yeroo jettee moggaaftu uummanni Oromoo ammoo didee Shaggar jedhee waamaa turu seenaa isaanii keessatti ni dubbatu. Finfinneen bakka warri Finfinnee itti argamu akka ta'ee fi garuu lafti bal'aan Finfinnee fi Shaggar har'aa Shaggar jedhee waamaa turu ibsanii jiru. Kanaaf ammoo Oromoon Tuulamaa Shaggar buunaa yookaan Shaggar deemna jedhee sirbaa turuun isaas ni yaadatama. Haaluma wal fakkaatuun Finfinneen iddoo amma horri Finfinnee argamu ta'uu barreessaa fi qorataan seenaa Dr. Taaboor Waamii kitaaba isaanii keessatti barreessanii jiru. Gaazexeessaa fi barreessaan seenaa Oromoo obbo Birruu Tsaggaayee Oromoon Tuulamaa ganamaa jalqabee Finfinnee Shaggar jedhee waamaa ture jedhu. Hundeeffamuun magaalaa Shaggar qaamolee gadaantummaa fi miidhaa uummata Oromoo barbaadan kan gaddisiisee fi firaa fi guddina uummata Oromoo kanneen barbaadan ammoo gammachiisee jira. Magaalaan Shaggar gaaffii gama siyaasaan diinagdee eenyummaa fi aadaa uummata Oromoo barootaaf sirnoota darbaniin bade bu'uura irraa deebisuuf kan hundeeffamedha. Magaalaan Shaggar hundeeffama ishee kana bira ga'uudhaaf xiqqaa fi guddaan hayyuun jaarsaa fi jaartiin hooggansi qeerroo fi qarreen akkasumas qonnaan bulaan Oromoo hedduun waggoota 150 oliif wareegama lubbuu fi qaamaa itti kaffalee jira. Magaalaan Shaggar kan hundooftes dhiigaa fi lafee ilmaan Oromoo irratti akka ta'e wal nama hin gaafachiisu. Uummata Oromoo bal'aadhaaf siidaa fi mallattoo qabsoo waan ta'eef qorannoo fi qabsoo olaanaadhaan kan hundeeffamedha. Mootummaan naannoo Oromiyaa dambii hundeeffama magaalaa Shaggar lakkoofsa 223/2015 magaalaa Shaggar hundeessuudhaan hojiirra oolchuu kaasnee jirra. Dambiin hundeeffama magaalaa Shaggar kunis onkoloolessa 11 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaa irraa jalqabee hojiirra oolee jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa kaayyoon gurguddaan magaalaa Shaggar akka hundooftuuf barbaachisee akka armaan gadiitti kaa'ee jira. Inni tokkoffaan magaalaa ammayyaawaa uumuu, lammaffaa magaalaa nagaa fi tasgabbii qabdu uumuu, sadaffaan hirmaannaa fi faayidaa qonnaan bulaa mirkaneessuu, akkasumallee bu'uuraalee misoomaa ammayyaa waliin ka'uu, sochii investimentii dabaluu, magaalaa giddugala qaroominaa taasisuu, alseerummaa magaalaa
hambisuudha. Magaalaa ibsituu aadaa, seenaa fi eenyummaa uummata Oromoo kutaa itti aanutti hundeeffama magaalaa Shaggarii fi gaaffii uummata Oromoo kan isin biraan geenyu ta'a. Agasittuu yeroo gaarii.